Ani Kenya County Silooti biddi torban tokkoof bobaa jiru laf barbadeessaa jira. Lubbuun nama ba'u baatullee oruun hedduun gubatee lafti dheedaa heektariin 200 ol daara taate. Waasoon laf jiituu margudda qabdu. Yeroo oolaa yookiin hongee horsiise bultoonni Itoophiyaa fi kaawuntii Marsabeetilleen horii isaanii gamkanaan godaanan. Yeroo boonii hammachaa jirkanaatti taateen akkana mudachuun horsiise bultoota fi lubbuu. Bulchaan kutaa Ceerrabaa Rooba Hussein haal jiru akkanaan hima. Horiileen guggubatee illee ni jira ammoo kabaa illee guddaa imooleree kariibuu 20 qoqqob keessa gubatte saayii dhalee gubbaa ijoolleen dura baqatee ibidda ilmeen keessa gubatte kaan dhibiini horuu garsee mukumaatti dhaniifaa horiin dura bobba'e akka reefa kan mukaa jirsa reefa ta mukaa jirterte waa dukkaraa guggubate ammoo amma sanaatti ibiddi baadhoon dhaabne ammoo multi agency tiimiin ibiddaan fiitkee WS faa warri kuniin Red Cross faan baadhoo keessum ciifti wanni beta sabkaawuntii lamaa gubate sabkaawuntiin tokkiin tagar ceesserichoo sun sabkaawuntiin lammeessitoo tagara Ceerrabaa amta Ceerrabaa tuniin location shan keessa location tokko caalaa baadhoo ibiddiin argatin kaan cuftii ibidkee ciifti location mataa arbaa ibidda qabdi location korbeessaa ibid qabdi location malkaa gaalaa ibiddiin jira location basaa ibiddiin jira tokko caalaa baay'ee tokko caalaa dokinti qofa gooyyuu sun beeta gara yaamichi beeta gara Marsabeeti gula so tanumaa tarkanu qaba amma serkaalilleen guddoo reebee sirkaalii kaawuntiilleen sagalee warri bidhaanfu guddoo baase amka garserichoo kan diqoo yaayyuu dhaamsanii amiil dhaabate ammoo irrumaatti eeguu jiran wakkatti gari beeta ibidda dhaamfin jettan jasan dura galtanii muki jigeessi tokko ibid qabiin ka'u kanamiif jalaadde tanumaa namni ati keechiisa lafti sun beeta lafa horii teessoo horii guddoo beeta hin dandamanne woomuu hinam yaani seerum gartee woomuu nafini agaa hektaa gamee gubate yookiin kiiloomeetira gam gubate eekanii 200 yaa gubatta amma sanaatti estimation ta'in keessatti taan dhibiin amma war horii amma horii warra sun akkas gubate lafti sun irra gubattee gar warri yaa'u malee jiraani nu akka kaawuntii sirkaal kaawuntii ta'enne strategic boreholes fula warri gadi hin bacufaayyuu strategic borehole achis cufaayyuu banaafin paatan qabdi warri Ceerraba kuniin argam kan nyaanne mar dhibii hojja bonii dhuf gar kan nyaadaa jira beeta paataniin sulleen grazing paataniin sulleen yaayyuu ammaati amboo hoolsa kuruura faban mashiin gubbaa dhaabnee fi bannee kaqarammaati rehabilitation tochiinee guyyaa dheengadda bannee fi akka warri hojja laf gubatan keessa baqatee lee'o horii warra hin obbaan. Waasoni lafak malee marqabdu laf horii taatu gar Marsabeetii kana gaaf oolan boolee namni hedduun horii isaanii gar waasoo kanaatiin baqata. Oolalleen dhufuu jira jedhanii eegamuu jira. Uummati kun akkam jiru maan abdatanam? Garii gubat kunini gargalaana gul garii diida kun silamarraalleen qaba. Naannoo namatan gubattuun fuula quntum ollaati dhiyaatti laf gartee ollaa dhiyaatti laf gartee war guddaa dhiyaattu warri guddaan kun aanan kan tegeemiyaa eegataa foon arma eegataa amma laftii warraa dhiyaattaa yaa gubatte amma laf dhibii godaanan lafak malee fagoo hojja lafak malee fagooti godaananii aananii foon kunin warraan hin baan so am garsa malnutrition dhee namoonni tokko gartee yoo lelleen dheeffee dhabde jooriin kun hojja inni irra fagaate aanaa wajiranii. Tanam dheechuu jiru wanni guddoon nu dheennu amma dipaartimentii hospitaala taa isiyoololleen dubbanne weste keessi malnutrition ifaallee nu dhufti tanoo nu isanilleen qarqaara tiyaarii tataa enneen denna ammallee wanni kun dhibiin risoosi qara laf jirkaayyaa obbaye am risoosi diqqaan jirbeetta nami risoos diqqarraa wallaba waan akka hadhiilleen dheen so risoosiin dhibiin hin jiru an beetta horii hakkee fiixuun waraana irraan deemtee marra bisaan barbaade wanni akka malee nu dheennu amma malnutritionii fi waraana. Ibiddi kun maalirra ka'e? Ibiddi kunini ka Ceerraba kana ijoolleen qeerramsi immoolee reefa fudhatee reejjeesee hin arganii qeerramsaa baddatan kee jirte baddatan itti gumna hoo ta'e qeerramskaan baddatan ibiddi keekkee tagar serichoo lafaat akka malee dakoo qabedhanii shilmii qabdi dakoo shilmii tan gumna hoo ta'etteo ibiddi qabsiifti akkasiin ibiddi harka warba'i. Warri laf gubu kun hin beekama? Hin beekamaallee maqaallee wal beekti. An poolisii to'achuu jira wanni dubbi poolisii guldeeme to'achuu jira? Guldeemanii to'achumaa jiran. Ammoo namni hidhamin jiru? Nami qariidhamin jiru ammoo nami inuma argamaa. Ijoollee gaaf jennu ijoollee xixiqqoo moo ijoollee horii tisitu? Nam guddaa horii. Hatta ijoolleen isiillee. Ibiddi kun amma eegii qabate torban tokko jira. Wanni namni hedduun haasa'uu jiru response timing county fi national government illee akka malee
slow jedhan dafanii ibiddi kan dhaanfuu fi namni gargaarsa akkasii dafanii namaatti hin dhumnee jedhan isaan maal jettan? Ibiddi kun wanni tun waan akka national disaster malee ibiddi kun irree yaayyuu irree nam dabre yaani kaawuntiileen irree sun hin qabdu. Ibiddi danqara kee deemee ibiddi dhaddacha gubbaa deemee adoo buldoosaniti waan fedhan dhufaniin illee wanni namni dalamsuu danda'an jirtu lafti danqara. Amma wanni sila fedhan beektaa hin dhageeffaa. Kaawuntiin ag dandeettu akka malee qarqaarti. Buyyoon tun qabattee ibiddi fiite dhaddacha itti. Atiin kaan jala ejjite dhaanfita maan dhaanfita. Warri neeshinooleen ka dhufeelleen warri akka WSM ka kee jiree dhaanfuu jiru kunin warrum neeshinooti beeta. Ayyee galatoom. Hooggantoonni waraana humnoota Tigraay bulchiinsi yeroo laafee jechuun ka biraatiin akka bakka buufamuu murteessuu ibsan. Zalaalam Taaddasaa gabaas qaba. Hooggantoota humnoota Tigraay ofiin jedhan kun guyyootaaf erga walgaanii booda bulchiinsi yeroo Tigraay irra deebiin akka gurmaa'u murteessuu beeksan. Bulchiinsi yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan hundeeffame itti gaafatamummaa sirnaan hin baane qaamota biraatutti fayyadama jechuun qeeqaniiru. Himannaa hooggantootni humnoota Tigraay dhiyeessanii fi murtoo dabarsan ilaalchuun bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan durfamu haga ammaatti yaada kenneen qabu. Bulchiinsi yeroo hooggansaa fi miseensonni aangoo ijoo qaban dantaa uummataa dhiisanii gantummaan humna alagaa tajaajilan jedhe ibsi gareen kun baase. Haa ta'u malee ibsi kun waa'ee miidhaa dantaa uummataa irra gahees ta'ee humni alaa kam akka ta'e hin ibsine. Walakkeessa bara darbeerraa eegalee wal dhabdee miseensota koree gidduu galeessaa TPLF gidduutti uumameen paartichi garee dura taa'aa dhaabbatichaa fi dura taa'an ittaanaan durfamutti qoodameera. Gareen obbo Geetaachoo Raddaan durfamu gareen Dr. Dabratsiyooniin durfamu dirqama isaa sirnaan akka hin raawwanne gufachiisuun himataa ture. Ibsi hooggantoota waraanaa humnoota Tigraay baasan dadhabina bulchiinsa yeroo Tigraay irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u bulchiinsi kun yeroo turtii isaa dheeressuuf yaalaa jira jechuun himate. Kanarraa kan ka'e bulchiinsi yeroo Tigraay laafeeraa jedhan cimsuuf hooggantoonni biraan bakka bu'uu akka qaban ibseera. Hooggantoonni waraanaa humnoota Tigraay yaa'ii 10ffaa TPLF bara darbee taa'eef beekamtii kennuun hooggansi bulchiinsa yeroo akka jijjiiramu gaafatan. Kora falmisiisaa TPLF 10ffaan boordii filannoo biyyaalessaa fi hooggantoota dhaabbatichaa kaaniif beekamtii waan hin laanneef hooggantootaa fi miseensota dhaabbatichaa gidduutti qoodinsa uumeera. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree gidduu galeessaa 17 ol kora sana irratti hin hirmaanne. Dura taa'aa dhaabichaa ta'uun irra deebiin kan filaman Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay keessa harka walakkaa waan qabuuf nama barbaanne bakka buusuu dandeenya jedhan. Bulchiinsa yerootiin alattis miidiyaaleen naannoo Tigraay keessa jiran dantaa dhuunfaa namoota siyaasaa fi meeshaa humnoota alaa ta'an jechuun otoo miidiyaa kam akka ta'e hin ibsiin hooggansi waraanaa humnoota Tigraay kun qeeqeera. Wal baay'isaa jedhama. Jija duraa Itoophiyaa irraa Dubaayit ujuumnaa fi imal guyyaa tokko aduu hojii garmanaatti galuu jiru mudannoon jireenya isaa jijjiiree mudate. Guyyaa irraa gara moodel intarnaashinaal ce'uunii hojii fi akka hojjechuuf deemuu BBC'tti dhiyeenya kana miidiyaa hawaasa irratti ijoo dubbii ta'e. Zalaalam Taaddasaa gabaas qaba. Akkuma beekamu ani naannoo ji'a jaati biyya kana dhufe. Ji'a ja'aan dhufe kana keessatti akkuma dhufeenan hojii konistirakshinii seene. Hojii konistirakshinii sana keessatti hojiin an hojjedhu hojii humnaati. Hojii konistirakshinii jecha akka Dubaayitti Taayiger kaampaanii jedhama. Guyyaa tokko qulqulleessummaa hojjenna. Guyyaa tokko deeggaruu dandeenya. Guyyaa tokko immoo simmintoowwan adda addaa kana kennuu dandeenya. Hojiin nuti erginu eelperiidha jechaadha. Karaa akka baanitti yookaan kulii. Osoo kanaan jiru guyyaa tokko ani hojiidhaa ba'eetoo sa'aatii 9 walakkaadha. Sa'aatiin isaa hojiidhaa ba'ee gara baasii mataa keenyaa saarviizii mataa keenyaa gara jirutti osoo ni maala'uuf deemu konkolaataa Lambargiinii yookaan Poor jedhamu akka biyya keenyaatti illee seenne baay'ee miidhagaa kan ta'e fuuldura koo dhaabbata. Makiinaa kana xiyyeeffannaan koo nan laale. Gaafa xiyyeeffadhee laalu baay'ee waan natti miidhageef ispiidiidhaan waan oofaa dhufee achi dhaabbateef xiyyeeffadhee gaafa laalu baay'ee bareeda. Ani makiinicha laale shufeerichi makiinaa immoo ijisaa daayireektii ana ilaale. Gaafa ilaalu maal akkatti ilaaltanaan jedhe. Konkolaataan kun akka biyya keenyaatti hin jiru. Baay'ee wuddiidha. Baay'ee miidhagaadha. Kanaaf natti tolee tanan laale. Baay'ee namatti tola. Naaniin asii qinaan jedhe as kootu jedhe. Barasaa gaafa naqu kootu seeninaan jedhe. An uffatni koo uffata awwaaraadha. Kopheen koos awwaaraadha. Kanaan seenu jennaan laakkinaan jedhe. Nama moo konkolaataa caalaa. Kanaafiyyuu seeniitoo makiinaa seentee hin beekne kana suura wajjin ka'uu miti ittiin bashannantaa siinaan oofaa naan jedhe. Ispiidii guddaa qaba waan ta'eef konkolaachisaan kun akka Dubaayitti abbaa qabeenyaati konkolaataa kana gurguraa hin kireessa.
baay'ee naasofsiise eega naasofsiiseen booda nan lixee tanan baay'ee naannofnaan ispiidiin isaa humna kootiin ol waan ta'eef ispiidii konkolaataa sanaan deemu waan hin agarreef baay'ee na naasise. Na buusii jette. Baay'ee na naasise bakka kanarraan kan ka'u ispiidii isaa waan hin dandeenyeef namni hin taafuu bakka ittiin bashannaneeraan jedheen. In sodaatiin rakkoo qabnaa jedhee teeganaa naannesseen booda na buusee ayinan bu'ee waan na kabajjeef guddaa galatoomin jedheen. Viidiyicha inni Instaagiraamii isaa irratti aplood godhe. Akka waraabamaa jirtu bartee turteeti? Jalqaban argee bakka kanaaf natti hin fakkaanne naani waraabbate. Yaa waanuma akkasiitiif normaal namni akkasii gabbu'ee ana wajjin interviyuu godheen gadhiisaa yaanneen. Viidiyoon kun already guyyaa tokkoon booda gadhiifame. Namichi hordoftoota naannoo 45,000 qaba. Viidiyoon kun gadhiifamee Instaagiraam irratti guyyaa 4 booda naannoo miliyoona 1.2 ilaalame. Isa kanarraan kan ka'e namni biyya Kaameroon Eriik jedhamu tokko jira. Moodela Dubaay kanaati. Moodela cimaadha. Profeeshinaal moodeliidha. Yoo akka Dubaayitti beeksisoota garaagaraa baanerii addabaabaayii irra nama beekamudha. Namni kun immoo seenaa isaa waggaa 8 dura kiliiniingii yookaan qulqulleessummaa hojjeta biyya kana keessatti. Namni kun hojii moodelummaatti guddachaa deemeeti. Namni kun makiinaa poorchii qaba. Amma inni milkaa'eetoo qabeenya godhatee moodela biyya kanaati. Namni kun gaafa seenaa kana argu noormaal jala seeneeti namichichaan nama kana na qunnamsiisii. Nama kana deeggaruun barbaada jedhe. Gaafa koomentii jalatti akkas jedhuun abbaan Laambargiinii sanaa immoo aniyyuu hin beeku. Lookeeshinii isaa waan hin beekuuf lookeeshinii isaa siin qunnamsiisa naannoo akkasiitti argachuu dandeessa. Achitti waraabee jedha. Barbaadee si argate achuma dhufe eega? Baay'ee na barbaadaa ture. Eega poostotee booda guyyaa tokkoon booda guyyaa lammaffaatti ganama isaa dhufee naannoo sa'aatii 2tiif naannoo konistirakshinii sana naannee na barbaadaa ture. Sodumaa ijoollee wajjin hojjennu gaafatu hin beekna saamii jedhama gaafa jedhame daqiiqaa 2 waan akkasii deemee fiigaa dhufee natti marame. Ayi nama kana argeen beeku namni kun baay'ee miidhagadha. Gaafa natti maramu yeroo dhumaatiif saamii argadheera. Dheedhee baay'ee akka waan badhaasa guddaa argateetti natti maramee saamii kunoo isuma dhadhee uffanni gaafa uffadhee jiruu fi anan gaafa uffadheeru wal fakkaataadha. Maaltu sitti dhagahame yeroon dhufee sitti maramee saamii argadhu jedhu maal ta'e namni kun jettee yaadne? Kuni maalidha gaafan jedhu ijoollee yaafachaa dhufee ijoollee wajjin hojjennu maddiisaa deemu dhufee natti marame. Indee maa inni kuni firralleen qabu biyya kanatti maaltu na qunname. Ani konistirakshinii keessaan hojjedha namni istaandaardii isaa eeggate dhufee gaafa natti maramu miira addaatti natti dhagahame maan nan jedhe. Anis immoo amma bakka akka waan beeku gammachuudhaan. Inni anaan jedhe yeroo sanaaf ani baasiidhaaf kana qabu daqiiqaa 10dha. Baasiin koo deemuufi. Already wajjin haasa'uu hin dandeenye. Innaa kana taaksiif godhadhodhee waa kiisii keessa na kaa'eetoo sin barbaadadhee bilbila koo fudhatee dirqama bilbila koo seef godhadhodhee na harkaa fuudhee seef godhee osoo ani baasiidhaan hungaliin gizee lama naaf bilbili. Akka hin cufanne bilbila anas si deeggaruuf an barbaada naan jedhe. Qidaamee ollee guyyaa dilbataa wal agarru jedhee lookeeshiniin ergee fi gaafa lookeeshinii erguu fi konkolaataadhuma mataa isaatiin makiinaa miidhagaadhaan dhufee iddoo hojii kootii na fudhate. Egaa miidhagne booda beeksisa tokkoon qaba. Isa wal wajjin akka hojjennu barbaada naan jedhe. No ani qophaa miti kanaafi. Indee har'a dhufee akkamittan beeksisa wajjin hojjedha. Siifuu miidhaan qabu jennaan no rakkoon qabu. Isa kana nan beekaa har'a dirqama isa wajjin hojjechuun qaba naan jedhe. Waraabbii viidiyoo ture kansaa isa waraabbameef. Kana keessatti shuutii 4-5 shuutii viidiyoo suura na taasise. Viidiyoon sun beeksisa sun irratti baay'ee jaalatame viyuu baay'ee argate reektii baay'ee argate baay'ee jaalate abbaan beeksisichaa. Suura shuut ta'e sana immoo inni istoora isaarra gaafa kaa'u namoonni isa bukkee jiran isa gararraataa jiran hin jiru moodelummaadhaan Dubaayii kanatti. Baay'ee suuricha jaalatanii teessaa namni kuni gaafa dhamu nama barbaadaa ture hojii wal bukkee gaafa gadhiisu baay'ee dinqisiifatanii. Amma moodela taate jechuudha asumatti. Asumatti amma fuudhee tokko konistiraakshiniidhaan moodelatti na jijjiirrechaa. Guyyaa tokko moodelan ta'a jettee yaaddee beektaa waan akkanaa kana keessa gala jettee abjuu kee keessa jira? Sanyii koo keessa hin jiru moodela ta'an noormaal yaada kootti dhufee hin beeku. Gaafa gadhiifamuu moodela Ameerikaa fakkaata. Baay'ee bareeda. Bakka baay'ee miidhaga gaafa dhustooradhe miidiyaan yeroo muraasaan booda baay'ee walirraa fuudhanii moodeloonni hiriyoonni isaa baay'ee sheer godhanii haala kanaan dhaqee miidiyaa Dubaay kanaa raga'e. Dorgommii moodelummaan jira suurota miidhagaa fudhatee dorgommiidhaaf dhiyeessu.
Isa kana suuricha fudhatanii too dirqama keessa galuu qaba hin barbaachisa jedhanii suura koo kana fudhatanii keessa gaafa galchanii naa bilbilee baay'ee gammadee bakka baga gammaddee yaa'u bakka kanaan booda intarnaashinaal moodeelii taateetta baay'ee jaalatanii inni ati immoo amma hojiin itti guddachuu qabdu koonistiraakshini osoo hin taane moodeelummaadha in taata wanta hundas hin deeggaraa naan jedhe. Waan Itoophiyaatti iyyuu yaalle Dubaayitti argattee jechuudha hojii humnaaf deemtee. Ani hojii humnaafan deeme jireenya ofii maatii ofii deeggaruudhaaf biyya kana keessa immoo waggaa baay'ee turanii carraa kana kan hin arganne jiru.